Sappar Zeenaa oduu ammee akkuma bara 2021 irraa eegaltee shamarran Oromoo kaarotii fi kiyaara jiizaraa fi kanneen garaagaraa fayyadamaa turte aayilaanditti erga tartee muka kubziin dhayannullee nu harkaa karrabsite amma ammootu akka nuti indomii maankan hin nyaanne maankalleen guyyaa kaleessa tajaajila jalaa eegalee jira. Kana kan hojjetu shamara naannoo biraa osoo hin taane shamara Oromoo qofa dhibbatti qorannee irra geennee jirra. Viidiyoo garaagaraa kan keessan nu dhaqqabee barbaaddan lakkoofsa keenya duwwaa 96 nu Oromootu foon tokkichatu xannacha hunda ajjeessaa jedhe. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ka'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akka har'a wanti dhufeef jechuudha. Baay'ee waan na aarse waan natti dhagahamee kan dhufe jechuudha. Akkuma seensa jalqaba viidiyoo argitan kana jechuudha. Isa kana anan dhufe jechuudha. Maal seetanii kunillee dhugaa dubbachuudhaaf ani silaa osooni akka haasaa obboleessa keenyaa kanatti isa kana mucuk godhee narraabsa ture. Garuu isa narraabsu. Maaf hin narraabsine? Ija kiyya lamaan hin arge. Waan shamarran hojjechaa jirtu. Waan shamarran gochaa jirtu. Durallee haasaa qofan dhagaa ture. Dura soban jechaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf dura viidiyoo hojjetamu waan akkana argaa jirra yoo jedhan malee ija kiyyaan hin agarreen ture. Amma garuu argeen amanee fudhadhe. Argeen amanee fudhadhe. Hin jirru. Shamarran keenya hin jiruun qabnu nu. Maaliif jennaani balaa shamarran kaayyoon qabneef balaa shamarran akkuma feete ta'uuf maqaan nu badaa jira. Shamarran kaayyoo qabnu, shamarran safuudhaan guddan, shamarran obbeen kan eecha akka dhalan, shamarran kabajaa haadhaaf abbaa keenyaa qabnu, shamarran sodaa maatii keenyaa qabnu, shamarran sodaa rabbii sodaa waaqayyoo qabnu, shamarran safuu hin beekne, shamarran eecha akka baate hin beekne, kan maalummaaf akka jiraattu hin beekne. Kan mukaa fi maankaa ofitti gadi tumtu wajjin herreegamuu qabnaanu. Mee naa hiika dhugaa dhiifama garuu mee isaa wajjin herreegamuu qabna. Namni ni dogongora. Dogongorri inuma jira. Garuu dogongora san irratti viidiyoo yeroo dheeraadhaaf gadi ba'amee wanti kun har'aa miti kan gadi ba'uu jammare. Dhugaa dubbachuudhaaf ani dhugaan sinitti hima dhugaa kan kaarotii illee ija kiyyaanan arge. Wanta mucaan haasa'u kana hunda ija kiyyaan argeera ani. Nuti qaamni keenya kabajaan qabu. Qaama keenya abbuma fedhetu itti taphachaa jiraata. Qaama keenya tokko nurratti bilbilee qaama kee akkana godhaatu narratti ergi yoo jedhe nuti qaama keenya san akkasuma gochaatuma irratti ergina. Shamarran bar kabajaa qabdi. Dubartiin bar haadha dhiiraati, haadha gootaati, haadha mootummaati. Shamarran bar kan dhiira kanallee fidu. Har'a dhiirri gadheen dhiirri sareen biyya teechee isinitti taphatti shamarran keenya. Fedhii daqiiqaa 5 jettanii takka faamaadhaan arge beektu inni immoo bilbileetti viidiyoo dawwaleefitti viidiyoo isaa san cufeetti kan isaa viidiyoon cufaadha ishiin viidiyoo ishii banteetti harkaan ani kanan dubbadhu. Ana kanan dubbadhu shamara waan ta'eef kanan dubbadhu. Maali kana sirraa tagabbaa yaa obboleettii koo? Qaama kee akka barbaadde godhu si tagabbaa. Inni taa'etu si ilaalu si tagabbaa. Yoo si barbaade aadaa jiruun seera jiru yoo si kadhate of danda'e yoo of danda'e kottu galisin jedhee asii galtee deemtetti hin heerumtu. Maali qaama kee kan miidiyaa irratti baastu? Maali qaama kee kan waraabdee dhiiraa ergitu? Idaa qabdaa? Qaamni kee kabajaa qaba. Sitti hin dhagahamu. Ogguma har'a maal jettee nama keessa dhaabbattee deemta? Maal jettee fira kee argita? Maal jettee saba kee argita? Ishee nuti illee warri sin beekne amma nuti qaama keessi beekna malee fuula keessi beekna. Eenyummaa kee wajjin eenyu akka taate wajjin qaama kee wajjin waraabame dhugaa dubbachuudhaaf eenyu akka taate fuulli kee mul'achaa qaamni kee mul'achaati namoonni si beekan intatuun intala ebaluu sanii miti siin jedhu. Nuti biyyaa ba'uun biyya ormaa dhufuun biyya arabaatti hojjechuun fedhii keenya fedhii daqiiqaa 5 jecha gadheen nuti taphatti. Yoo kabajamne yoo nuti of kabanye dhiirrillee nu kabaju. Shamarran keenya hin gowwoomina dhiirri qaama kee waraabinaa ergisiin jedhu
dhiirri viidiyoo dawwalii qaama kee akkana godhaatoo natti agarsiisan taa ilaala sin jedhu dhiirri maallaqa ji'a ji'annaa ergi sin jedhu koongumallee sin fuudhu sinitti himan sin fuudhu shamarran keenya kabajaa godhadhaa nama sin fuudhuun dhabdanii dhugaan sin hin jira shamarri gadi teechee hojjetattu kan naamusa qabdu kan kaayyoo qabdu kan kabajaa beektu kan safuu beektu akkasumatti ilma abbaa safuu beeku ilma abbaa kabajaa beeku kan naamusa beeku itu si fuudha kabajamtanii jiraattu warra dhirsa keechaniittillee gaafa kabajaa warra keechanirraa si fuudhe warra dhirsa keechanii si kabaja garuu yoo akkana taate akka barbaadde taate boru ilmi isaanii si fuudhe gaallamootaa sin jedhu dhiira kee ilma keenya inni sin fuune situ fuudhe duuka galtuu sin jedhan si arrabsu maal jetta gaafa san maal jetta shamara keenyami maaloo ijoollee nuti illee walitti qabamne shamarran biyya arabaa jedhamna shamarran biyya arabaa ofiifu walii lama shamarran kaayyoo qabdu kan boru naman ta'a jettu kan daa'imman isaanii guddistu shamarran yeroo jettan kana of eeggadhaa haadholiitu jira biyya arabaa kana keessa haadholii maanguddoota gurguddaa argaa jirra kan haadhan ta'an kan ilmaan isaanii guddifatan hedduutu as keessa jira garuu shamarran biyya arabaa kana gooti yoo jedhan haadholiin keessa sanitti maaltu dhaga'ama kanaafuu yeroo waa haasoftan ishee akkas goote dhugaan sinitti maal ani sitti fideennan saaxila ture garuu shamarummaan kiyya na daangesse viidiyoon argisan siniif hin maxxansa ture shamarummaan kiyya na daangesse tanan viidiyoo sana sitti finne jechuudha maaliif miirri shamarummaa namatti dhagahamu gizee qaama ofii akka barbaadan godhan dhugaa dhiirri tasallee akkana si godhu siin fuudhu kunoo har'a qaama kee takka viidiyoo dawwale jedheenni viidiyoo si waraabbachaatti qaxxalee taa'ee si ilaala inni viidiyoo waraabe akkana gugudhaa naa ergisiin jedhe gaafa kaan immoo gaafa maallaqa sirraa ilmuu barbaade maallaqa ganaa naa ergi yookaan immoo gadan baasadha micayyoo takkatu jira kanaan dura yoo yaadattan jechuudha ishiin garuu osoo hin beekin qaamni ishee ishiin tasa kaa yeroo jalqabaatiif waraabdee irratti ergite maal jedheeni yoo maallaqa birrii Itoophiyaa 200 naan ergin ani qaama kee kanan gadi baasa jetteen jennaan obboleettiin ta'e 200 hin qabu 80 siifan suqa jetteen in ta'uu jedheen yoo 200 qabaatte naa ergite alatti yookaan qaama kee kanan miidiyaa irratti si maxxansa jedheen obboleettiin ta'e tun qaamni koo gadi hin ba'in jecha maallaqa waggaa tokko hojjette maallaqa har'a dabale malee duraan waggaa 2 hojjette 200 fidattaa innaate 200 wanna biyya arabaatitti hojjette san isarratti ergite jechuudha 200 isaa dhugee raawwatee ammallee deebee baatii 6 tureet 50 naa ergi yookaan qaama keetan gadi baasadeen inni maal godhaa jira jala taa'ee maallaqa ishiin hojjettu san irraa ilma ishiin isaaf xaarti malee ofii ishiitti xaaruu dhiiste booddee irratti intalli sun gubattee yookaan hojjettee warra ishiin jijjiirre yookaan hojjettee ofiin jijjiirre gubattee lubbuu ishee biyya arabaa kanatti baaftee jechuudha sababbiin ishiin baaste beektu sababa qaama ishee saniif akkamitti maatii koo keessa deema yoo obbolaan koo na argan na ajjeesu waan ta'eef isaan na ajjeesanii warra gumaa warra kiyya godhuu irra asumatti of ajjeesu wayya jettee biyya ormaatitti lubbuu ofii baafte yaa shamarran keenya waan goonu haa laallu waan goonu haa beennu dhiiraa jennee iddoon kenninu qaama keenya yaa eeggannu qaamni keenya kabajaa qaba qaamni keenya safuu qaba qaama keenya keessaame kan ba'u goota dhugaan sinitti hima maali kan of salphisnu yoo nuti kabajaa ofii kennine namni illee nu kabaja maalo viidiyoo kanniin deemee arabdoonni nu arguun isaanii ooltani sodaadhe dhugaa rabbi sodaachan jirani bara kana viidiyoowwan bara kana deemaa jiru kana osoo tasa warri arabdoota arganii Itoophiyaan akkana ammaan jedhu jarri kiyya kuni Itoophiyaan baalageedha jedhu gizee kam jedhu gizee kunu as keessatti warroonni badanii ala hojjetan hunda osoo hin taane keessa baalageetu jira isaan jechuudha oduma kana raqee baasu jira dhan biyya kana keessa taa'e kan ashiishii xuuxaa oolu jira shishaa xuuxaa kana arganiiti kan nutti ka'an jechuudha gizee tokko jarri kun natti dubbachaa turan ani garuu akkuma nama hin beekne mataa gadi qabachaa ture nuti miskiinonni warri kontiraata hojjennu jechuudha warroonni akkanumaan waan jiraataniif hin beekne maal gootan akka hin beekne maqaan nu balleechisiisinaa nu waan jiraannu beekna waan ta'eef jechuudha miskiinota maqaan balleechisiisa dhugaa rabbi
shamarran akkanaa hin jiraatina bada addunyaa kanarraa gaafa sirraallee deemtan rabbiin borusi dubartii sagaagaltuu jedheetoo ibidda bara baraatti si seensisa jechuudha. Rabbiin birattillee fudhataman qabdu dubartiin gubbaa kanarratti akkanumaan sagaagaltuu jechuudha. Kanaafuu ishee shamarri qaama kee akkana gootu kun dubartii sagaagaltuu jedhamta. Walumaa galatti jechuudha. Ani baay'ee na aarsee viidiyoo san ija kootiin arguun nama raachee waan ta'eef dhiifama naa godhaa hordoftoota koo yoon balleessa jechuudha. Maqaan nu badeera. Dhugumatti maqaan nu badee jira. Waan jennu wallaallee jira jechuudha. Ani warra dhiiratitti hin muru. Dhiira isa gadi baasu sun ta'e dhiira miskiinotatti hin muru. Isaan arganii dubbachaa jiru. Kan irratti dhiisisan garuu akkasuma todoo sallee balleechanii jechuudha. Qaama dubartii miidiyaa irratti baasa innillee. Dubartiidhaan dallaalataa qaama dubartiiti dhiirri gadheen hojjetachuu hin beekne waa godhachuu hin beekne shamara attaallalee qaama ishee waraabsisee saniin booda qaama shamarran ittiin dallaalata. Yoo ishiin maallaqa san erguu diddu gadi baasaa jechuudha. Shamarran keenya garuu dhiiratti hin haasa'inaa, dhiiratti hin dhiyaatinaa. Dhiirri waa qaba, dhiirri rakkoo guddaa qaba. Yoo siniin jedhu karaalee itti of harkatti sin galfatu qaba waan ta'eef irraa fagaadhaa siniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaba. Baay'ee tokko natti dhagahame viidiyoon milanaa waan ta'eef dhiifama naa godhaa. Dhugaa dhiifama naa godhaa waan jedhu na wallaalchise hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii. Waan ani ijaan argame na zagannane dhugaa waan ani haasa'uun wallaale. An duraan illee soban si'aa dhugaa haasaa qofaan dhaga'an ture malee ani ijaan hin argine jechuudha. Garuu amma ijaan argee jennaan na hollachiise edaa dhuguma qaba warroonni lolu sun edaa dhugaa qabaa lolu kan jedhutu natti dhagahame siniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaba waan wajjin turtaniif turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee.